ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብርም ጅንጉርጉርነት አይለውጥም ኧረ አይለውጥም ያለ ዘላለም ኑሪ አገሬ ኢትዮጵያ ዜማ ያሬድ akkam jirtanii dhagi nagaa walaa gaafannu addunyaan nageen maali addunyaan nageen jedhamu amma tisa sirri waggaa meeqaffaa keeti umurii shamarranii hin gaafatamu bar atis moo tiruun keessa jira tiruu akkas hin jedhamu tole irra deebi'ee tiruun jiru dhiifama tole gaaffii taanu si gaafadha salphadhe biyya kee gurguru yoo jedhamte birrii meeqaan gurgurta qarshii meeqaani biyyiin gurguramtu bar biyyiin gurguramtu hin gurguramtu salleen gurguramtu garuu birrii miliyoona 5 yoo ta'e hin gurguramtu hin gurguramtu miliyoona 100,000 biyyi hin gurguramtu mee ciree isaa nyaatteerra mana roofnaan moo tole galgala irbaataaf ana waliin deemna mana koo bira lakke ani mana mootummaatti irbaataaf hirameera akkasii bareedaadha inni yeroo darbe natti himte abbaan dukkaanaa sun abduun amma akkami duubee isiniif kennaa biyya isaatti galleera sin hin jenne tole akkas taanaan eenyurraa fudhattu duubee firiyyeerraa sin jedheem fireen eenyudha telee dhaqa baruu waamicha ciraa qabda miti akkan dhagahetti eeyyee tole maal qabattee deemtaree ittoo abaayyee ittoo misiraa moo akkasiin jedhini dhiifama irran deebi'u ittoo misiraan jedhamu ittoo akkoo keeti ittoo abaayyeeti afacha akkas taanaan maalifiin ittoo abaayyee mana cidhaa fuutee deemte misiroonni hanga dhufanitti akka nyaannuuf kanaafi tole si eenyu waliin abbaa koo faanan haasa'a jirama abbaan keessa eeyyee eessa jira kunnooka kan qobii godhate qobii isa qobii godhate dha abbaan keedha mee abbaa zeemaa yaareediif al tokko maaloo hamulee naaf kennaafi mooraal tole uffata gurraacha kan uffateen beektu qobii adii kan uffate arge bar kun harka walii reebsee fiiramu zeema mee namoota meeqatuun si dinqisiifachaa jira dinqisiifattoota hedduun qaba mee dinqisiifattoonni akkamii namatti tolu hedduu namatti tola maal faasiif godhu homaayyuu callisaniitu majaamsifachuudha mee addunyaa kanarraa biyya qaaliin kamidha biyyi qaaliin moo Itiyoophiyaa mee mana keessan keessaa kan guyyaa ayyaanaa hojiin itti baay'atu eenyudha harmee kooti yeroo hojiin itti baay'atu yeroo turtu dugda ishee yeroo ishee dhukkubu immoo xinnoo teessee afachitti maaliifiin hin gargaartu haadha kee harmeen ibiddaan tuqiinsi gubanaan jetteetti kanaaf akkana tuquu hin akka abiddi sin tuqneef gaariidha finfinnee keessa wanti si ajaa'ibe maalidha haadha koo fi abbaa koo bakka taphaatti bohaaree yeroon dhufu haadha koo yeroon argadhu baay'ee bareedduu taatee uffata koo fi shaashii koo argite shaashiin keessa jira rifeensi kee duwwaa isaati miti moo kanadha mee hidhadhu mee hin hidhadhu akka dugdaa koo na hin dhukkubne jechuu yeroo uffata miicituudha moo yeroo muka falattuudha moo yeroo mooyyeetumtuudha kan dugda keessa dhukkubusiin akkasin jedhamu dhaggeessatu akkasin jedhamu na dhageesse miti tole baay'ee gaariidha maatiin yeroo ijoollee fuulduratti wal lolan ijoolleen ni dhaga'u moo hin dhaga'ani isaan gurra hin qabani ijoolleen moo eeyyee hin dhaga'ani
Gurri isaanii banaadha miti moo? Banaas yoo ta'e hin dhaga'ani. Dhaga'uu hin barbaadanidha? Eeyyee. Yeroo maatiin wal lolan isin hin dhaga'inaa tole? Daa'ima qaxalee kanaaf badhaasa baasii miliyoona walakkaa baasuu danda'u. Baga gammadde bareedduu ko. Tole amma kallattiidhaan gara gaaffii bilbilaatti kan nuti deemnu eenyutti bilbila? 21 amma immoo 3 tuqi. 3. Chaachaan hin deebisne taanaan isaan dhiqama. Halloo Chaachaa. Halloo Buchuu. Gaaffii bilbilaatiif si bilbileeni. Qophiidhaa? Eeyyee. Gaaffiin ani si gaafadhuuf badhaannisaa baay'ee qaaliidha. Sarara walaloosaa tokko osoo hin dogongorre shinooyyeenaaf sirbite. Egaa kun imaanaadha gaazeemaadhaa fi badhaasa hiree ishee gara fuulduraa murteessuu danda'udha kan qophaa'e. Tole. Enquxaaxa shinooyyee qaameyaa masqalooyyee. Maal afachuu al tokko afachuu sirriitti hin jenne. Enquxaaxa shayyaana afachuu dogongortee taphara. Daddarbaa ganna yaana. Enquxaaxa afachuu mee al tokko afachuu siin jedha daramaa kan afachuu al tokko. Daddarbaa ganna yaana. Waaqayyo ishee eebbisu gooftaa kooti nu nyaachisuudhaaf nama biraatti bilbilla amma. Akkam jirtaati? Akkam jirta nagaa kooti. Kanan siif bilbilaa jiru daawwattoota 1,400 fuuldura taa'ee tananii shinooyyee nuuf sirbi. Eegali. Enquxaaxa shinooyyee. Al tokko dhaabi al tokko dogongorteetta adaraa waaqa hojiin taane hojjechuun barbaannu nuti. Tole dhiifama. Maal jetti? Enquxaaxa shinooyyee gamna gaa masqalooyyee. Enquxaaxa shayyaana ayyaana daddarbaa karra yaana. Gogorriin kaakistuudha kaakisaa mana jaartii. Haatolmaa baaddistuudha baaddisaa nama laalti. Haatofii gaaddistuudha gaaddisaa nama laalti. Enquxaaxa shinooyyee. Adaraa waaqa afachuu maal taatan siin yoomtu murame? Halloo. Giiftii ko afachuu al tokko maal seete bakka kana malaamaltummaatu jira ati bakka dhaabdeetti fufi. Enquxaaxa shinooyyee gamna kaa masqalooyyee. Enquxaaxa shayyaana ayyaana daddarbaa karra yaana. Haatolmaa baaddistuudha baaddisaa nama laalti. Haatofii gaaddistuudha gaaddisaa nama laalti. Haa jiraattu harmeenii ishin waa hunda baatti. Enquxaaxa shinooyyee gamna kaa masqalooyyee. Sirriitti shubbifameera. Badhaasa sana gara kana dhufanii akka nuuf kennaniif. Gidduu hin seeniin. Mana barumsaa daandii boru irraa obbo Gaaddisaa Kabbadaa garanatti affeeraa mee hamileedhaan naaf simadhaa. Kennaa isaa haa dhageenyu. Ol jedhi dhaabbadhu. Badhaasa kee fudhadhu. Tole obbo Gaaddisaa akkam jirtu baga nagaan dhuftan nuuf galatooma. Qophii kanaa kan qopheessan Doonkii Tiubiin dhugumayyuu akkuma maqa isaa ijoollee qaxaleen kan itti qaraman ijoollee biyyaaf abdii ta'an dandeettii fi kennaan isaanii kan itti mul'atu waan ta'eef sababa kanaaf galateeffachuun barbaada waan ta'eef naaf galateeffadha. Akka mana barumsaatti ergaan isaa learning is a treasure jedha. Maal jechuudha? Akka daandii boruutti barachuun yookaan barnoonni qabeenya qaalii yookaan ammoo kennaa qaalii jechuudha. Yoo xiqqaate sa'a kanatti barattoonni 100 ol ta'an barnoota carraa bilisaatti fayyadamaa barattoota baay'ee barachaa jiru. Har'a bakka kanatti daa'ima qaxalee kanaaf carraa barnoota bilisaa sadarkaa jalqabarra jechuunis oolmaa daa'immaniirra hanga kutaa 12ffaatti baga gammadde bareedduu.
Galatoomaa. Baga gammadu. Biyya ishee akka jaalattu argineerra biyyi hin gurguramu hin jijjiramu jetteetti. Sirriidha. Biyyi hin gurguramu. Tole. Galatoomaa. Kanaafuu kennaa ajaa'ibaa qabdu kana kunuunsinee barsiisnee sirriitti boocnee lammii Itoophiyaadhaaf taatu ishee gochuudhaaf kana abbaan mana barumsichaa obbo Likkisaan mallattoo isaaniitiin mirkaneessanii erganiiru. Kennaa isaanirra ergame kana maatiin akka fudhatan Galatoomaa. Waaw. Argiteetta Zeemaa? Eeyyee. Waaqayyo isin eebbisuu dhugaadha isin galateeffanna. Sheewu Zeemaa yeroo erga hojjenneen booda Zeemaadhaaf kennaa guddaa kan nuti kennuufi dandeenyu maalidha jennee itti yaadneet umurii ishee guutuu mana barumsaa gaariitti yoo baratte sammuu ishee kana biyyaafis qomoodhaafis Afrikaadhaafis akka fayyadu gochuun ni danda'ama jechuudhaan filannoo keenya jalqabaa goonee gara mana barnootaa daandii baruutti deemnee turre gaaffii tokkoon deddeebisuun hin jiru itti yaadaan hin jiru xalayaa isaanuuf kennanii waaree booda nuuf bilbilaniit walii galleerraa eeyyamneerra waan jedhaniif waaqayyo isaan ulfeessu maaloo mana barumsaa kana naaf galateeffadhaa.